Isaayaas boqonnaa 27 lakkoofsa tokko kaasee dubbisee sagalee Waaqayyoo dubbadha. Akka jedha maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Yeroo sanatti Waaqayyo billaasaa sodaachisaadhaan isa qalamaaf jabaadhaan leewwattan bofaa isa murtudhifamu. Leewwattan bofaa isaa marmaramaa sana hin adabu. Jawwee guddaa isa galaanatti galus hin ajjeesa. Ameen. Yesuus Gooftaadha. Ameen. Mata-dureen ganama kanatti dubbadhu dhoksaa seexanaa dhoksaadhaan. Dhoksaa seexanaa dhoksaadhaan. Waaqayyo irraa waan seexan dhoksee dhoksaadhaan jireenya kee irratti hojjechuu barbaadu sirraa diiga. Ameen. Ameen. Kafadha narraa diigama jedha. Narraa diigama. Dabala narraa diigama jedha. Narraa diigama. Tuuta nama dubbise kana keessatti yeroo sanatti Waaqayyo billaasaa isa sodaachisaadhaan jedha. Isa qaramaadhaaf jabaadhaan leewwattan bofaa isa murtudhifamu. Leewwattan bofaa isa marmarataa jawwee guddaa isa garaa galaanatti galu hin ajjeesaa jedha. Ameen. Waaqayyo ganama kana waan nama sirraa adabee tokko ajjeesa. Leewwattan bofaa isa murtudhifamaaf isa marmarataa hin adabaa jawwee guddaa isa garaa galaanatti galu hin ajjeesaa. Kun hiika mataa isa danda'e qaba. Leewwattan bofaa isa murtudhifamu hundi macaafni qulqulluun jedhu kuni iddoo dhaabaa Waaqayyo sa'aaraatti Waaqayyo karaa Isaayyaas argaa dubba. Leewwattan bofaa inni murtudhifamu kun isa kam? Jireenya keenya keessatti wanti nuyi akeekkannee bornuu ta'a jennee eeggannu yoo jiraate abdiidhaan waan Waaqayyo irraa dhageenye kakuu eegganna. Nama kakuudhaaf kadhatee mana keessatti wanta qabu laata isaa nyaatee mucaan nagaa, ati manaa nagaa, abbaan manaa nagaa, nagumaan nagaan buliidhaan namoota walitti namni mana tokko kee hirribaaf gachiise murtudhifamee dhaqee mucaa dhayeeyisiisa. Murtudhifamee dhufee haadha manaa nagaa ciiftee dhukkubsachiisa. Murtudhifamee dhufee abbaa manaa ajjeesee haadha manaa qofaadhaaf. Murtudhifameeti barataa kutaa 10 fixee 12tti darbuudhaaf. Saamerii biyya keessoo olii gadi naanna'u dha'ee kaardii manatti hambise. Harka kee gaafadhu. Utuu xiyyaadiin hamaan sanatti yaadame har'a hin diigama. Ameen jedha. Jawween leewwattan bofaan murtudhifamaan kun balaa tasaa baatee deema. Balaa tasaa. Namni tokko manaa gaafa qabu asii Wallaggatti galu yookaan asii Harargeetti asii Salaaleetti galu yookaan immoo kifilaa gaariidha gara biyya kanaa dhufuudhaaf konkolaataa gaafa yaabu inni nuyi footoo isaa gad indarreen jennu sun konkolaataan fudhatee galagalee mammadeessinaa nan du'a deema naa ka'e miti nan dhufaan eegi mannaariyaatti jedhee namaa bilbilee ga'e sii gala nan dhufa mannaariyaatti eegee fira isaatti matee ga'e yookaan immoo iddoo akkasitti eegi yookaan immoo anoo beeka raayii qabadhee dhufa irratti ga'uudhee ka'e garuu karaatti immoo leewwattan bofaan murtudhifamaan kun gommaa makiinaa dheetii nama sana dhee karaatti hambisa. Harka kee gaafadhu waan akka tasaa seexanni karoorsa waan adeegee hin taasaan beekne ganama kana Waaqayyo sodaamuudha. Namni tokko iyyaa amantiidhaan wanta hin keen beeknedha. Wanti mana koorratti yaadamedha. Har'a narraa diigamedha. Eenyutu amanee ganama kana sirraa diigama. Sirraa diigama. Sirraa diigama. Amantiin amma isin ol ta'e tokko qabatan narraa diigamedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Inni marmarataanoo isa kam? Inni marmarataanoo isa kam? Inni marmarataan kun immoo manuma nagaa keessatti nyaata qophaa'e lafa kaayoo lola taa'ee waan irraa walitti qabamee namni waldaa keetti waan lafa irraa wal lola. Maaliif yaattan waan dhokatee marmaratee gidduu taa'ee jeequ jira. Waan marmaratee dhokatee gidduu taa'ee jeequ jira. Waan irraa walitti qabame waan jireenya bara baraaf sidii gala wanti waldaa keetti walitti nama dhabu yoo jiraate isa marmarataa kan sababni isaa hundinuu iyyuu jireenya bara baraa Yesuusin amana. Waan lafa irraatti godhufe karaatti gadi sammuusa qabata. Warri Galaatiyaa Waaqayyo wajjin jalqabnaan seexanni gidduutti wajjin xumuruuf jawwee marmarataa kanatti argite. Maali yaa warra Galaatiyaa jedhe Phaawulos? Jennaan isin hafuuraan jalqabdanii fooniin xumurutti turte.
deebi'aa garaatti arga ol kaafadha isa marmaratee mana namaa jeequ waaqayyo waraanaan በኢየሱስ isa marmaratee mana namaa jeequ waaqayyo waraanaan nama ol kaafadha በኢየሱስ ስም ጀላ dabala በኢየሱስ ስም ጀላ ያ inni marmaratee barummaan keeyaat inni marmaratee haadha kee ajjeesu barbaadu waraanaa maarraan jedha አሜን 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 ኢየሱስ ጎፍታል እንዴቢያ እሺ ደፍተሪ ከላና በርባዱ አንዴቢ አሪ ፈዲያሪ ከደንዳ ገሩ ወይስኒ ባገር ወይስኒ ባገር ማናያት ሙተኪያ ፊልሚ ሳ ፋርፈና ባጫ በየና አርጊታይቱ እንተኮ ጾመለ ፈጋ ይወል እንተኮ ሞራፉ ገመደያት inni marmarata tu senani wacho mijiru nandol lolamit sabonisa misandoro kema nando kana kanjiran zakina wai kepu ne rabe oda kanta bali namni mugakam so esmotu mawa kayo tingalu sai so amanneti rakini mata ke netabat wa kayo ra kase foro yuma nafsra ay bat amen ni ga sirra anabra sirra ay batunne amen ko وأنت قارين وقباتون تجابا ويوته دمت تقول جاك يوم القيامة مكا يسوسين واقع منان وانك منك يسوسون يبص آمين مركل كفاتا سكده كتان يسوسون يبص هذا إيه يبص يسوس كلام نقول تابا آمين إني مرة تابو mana nigesaru sini kala إيشيا ما كليسا سيدوا أم سيدنا نندو قاتي غربا ما كليسا هذا مناساتين Erosion di yala wajah itu kani mana? Gara mana sahaja musim itu kani mana jadi tu siapa semua ini na zaman mana tahu tu tidak kamade, ini magabasi di, ini semua magabasi. Zaman mana tahu tu tidak kamade, namni wanua karaf jerenya mana malar kacau oleh tiga mana, lafarat tu lilu, mana tu lilu, hori tu lilu, wan lafarat tu lilu. Mana tu kabar, Allah kasih zaman mana tahu kan mana kau mana kaya kau uftan orang. Amen. Mereka kabar dah Yesus sendiri. Galan ni bapa kata, amen amen. Ini sana fanja uya muda sana ada anak tiga dua. Isa unda kaya nyati kata yang dibun. Nudi, waljanko intina ada biya kasih tanah ada, wadu biya kasih bos ni miti, ani waldak kasih mana sawan waldak kasih sini miti ben. Ini kudang gara anak tiga garu, undu macam makanan rakot tu muluan jadi rakot. Waljam na matto Kristus ini kunna jadda di gotu la babarban de gotu namu makaya susuamu tu dina sat dina unda kenya dina man toda wali kala sadere ni manata inni garaga nanti kal guddan harrai sadina unda kenya te waqayo warana amen me atol gafata waqayo warana na waqayo warana e boni tindi gofota kana jangota kana waqayo warana mai ne terus apa pun nak buat kosong pun nak belajar nak lebih. Jupin wan ayo jerata dah. Umno jodoh kisah kabar. Bila karala man karana jelas karana kabar. Amin. Niana nami. Amin. Malkap. Karana kabar. Mana kita menunggu? Yerusalem dua ayo bila isa soda cisan lagi. Bila dua ayo ini soda cisan. Sagale wagi. Amin.